Amman dhage. Maaltu isinii dhagaame? Bilaa amma jechuun baraan ani hamtuu nama garaan qabu ofii isin nama siin tokko takka hamtuu namatti garatti yaadeen beeku waan hin gammadaan malee qawluu fi itti gadduu kana jechuun. Thank you. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ana yeroo dheeraa waggaa lama social media kanarratti barsiisuu qofaan gama immoo kanaan barattoota baay'ee barsiisaa ture. Haalli akka tokko tokko haa ta'u bakka hin taane ana dhaabee waan hin taane keessallee na galchee laalee laatileen dhiyootan yaa Rabbi mee akka hootillee hin laalini manuma kee bareedaa kaabaa san achi ana dhaabi zambuma xiyyaafin achi dhufa iddoo san soomana kana ramadaana as deemaa jiraan ramadaan kun kan xumura yookaan kan anaan milkiidhaa kan anaaf wanti hundi keessatti naa murtaa'ee khayriin diliin tiyya hundi naa dhiifamtee maasiyaan tiyya hundi naa dhiifamtee itti milkaa'u yaa Rabbii kiyya haala gaarii irratti akkan ittillee deebu na taasisi jedhee tan kakadhachaa ture. Hawwiin tootilleen naaf galmaa'uu deemtee fakkaatti. Obboleessa keenya Ahmad Cululle piizaa anaas mura jedhee obboleessa keenya Asliin waan nooliidhaa ijoollee hedduu jira obboleeyyan keenya keessaan wajjinis wallaahi waan hin jedhee dubbadhuun dhabee akkuma Rabbiin iddoo bareedduu san dhaabee haala gaarii irratti akka Rabbi ana deebisu abdiin qaba zambiitii akka Rabbiin na dhiisu kanatti haasa'ullee akkan jedhee ibsadhullee dadhabee inshallah kanatti haasa'udha yaada biraa kana nan qabu obboleeyyan kiyya guyyaan jaaladhallee miti geema kanalleedha jaaladhallee miti rakkinumaatitti kanallee na godhe akka kanallee milkaa'e Febraarii guyyaa tokko ji'a lammaffaa sanbata guddaa akka Itoophiyaatti halkan sa'aatii afuritti akka naafillee irratti argamtan abdiin qaba jeetee yaada. Sababa obboleeyyan kiyya umraa yookaan fiizaa naa muranii obboleessa keenya Asliin haa galatoomu. Yaa Dooktor Aslii galatooma waan isiniin jedhu hin qabu. Inshallah Rabbi achitti na haa deebisu iddoo bareedduu sana achi na haa dhaabu. Inshallah fiizallee baruun hojjetatu deema. Du'aallee naa godhaadha. Akka Rabbiin ilma gaariillee naa kenne haadha manaallee nagaan naa hiike. Niyyaata hundallee naaf guutu. Walumaa galatti guyyaa sana achirratti na argama. Hundi keessanuu Febraarii guyyaa tokkooti. Sanbata guddaa galgalaa achirratti na argaman ja'a. Inshallah akka Rabbiin achillee ana geessu yeroo dhiyoo keessatti abdiidhaan qaba. Amman dhage. Maaltu isinii dhagaame? Bilaa amma jechuun baraan ani hamtuu nama garaan qabu ofii isin nama siin tokko takka hamtuu namatti garatti yaadeen beeku waan hin gammadaan malee qawluu fi itti gadduu kana jechuun. Thank you. Sababa yoo inni Dubaay dhufuun isaanis umra quudha na taasisa gaafunoo Dooktor Asliin kiyya Rabbi waadaa na guuttachiisa. Wallahi Asliillee gaafa duraa yeroo shartii isa walii gallu innillee nama tokko umraa fida yoo isin fiddan jedhee haqiiqatti ani sheekaa roobee kophaa kiyyatti hin finne kireeditii namaallee dhabsiisuun gaarii miti. An viizaa qofa baasee fi viizaan sunuu garuu dhugaa dubbatuuf qaaliidha.
تكيتي أمو أباك أبين نافي فاشين كجدمو مفتاح دما إسم مريفي فيزا طلع قالوا يا لك إيسيكا نظري والله بالله كاشف نملك كيتي كنت روما أنا بعض إيسا بوطة حتى الريسيتي أبا الريسيتي اللي سيرجو دندا كيرو ما نمني وانو كامباني أبو سراتنيا في رجوع إنما في دمنا ما نتسري كامباني دي متي بركم فيزا زيارات اللي بسيك الروبي دكتور. أبيتشي يا مرحبا وعليكم السلام أستاذة يوم أربعة ما قال شاف بري باسابورا الله أكبر أنت أكون جرمان الرأي نوتي سموني ما ورا رباين بربان الله أكبر أنت أكون أستاذ بيان نما مسكينة وربي الرحمة نما قولون إمبيكني ربين بكسان إسانا أبو كون ساعتي أمر برباچي ساتا أستاذ بيان أنا دب بساني رمي سام برباچي سا ساعتي أما كانت دبر سوفي دانا رمضان أكبر في kuma di dami shanin ba sokai ba fatu kaban ka kuma shani bati sadi tura bati sadi kuma timotu di dami araba ko jalata Ustaz Bayan warri paaspoortii isaan gaafa nagaan gati anurraan beeku waan gati kuma di dami shan si ergina raddi si passporti obboleso ani kuma di Attorba dami dargaggeessa nama umuraa geesse bara. Sobaa miti. namni biraan irratti hin dhufina Ustaz Bayaaniin kan warri beekan. rabbiin isaanuu No 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 Amiche. no ati nan dhageettu Ustaz bayaanillee waan tiraanspoortii illee haa godhatu maqaa kiyyaallee kuma isheetti dabali soddoma ol guutiif kaa lubbuu. ayyee taate waan takka rakkoon hin jiru waa wajji kumni homaa soddoma kumni soddoma hin erganii jeetti jechuudha waa wajji homaa si haa erganii paaspoortiin kuma 25 birrii takka kasitti hin dabalu. yaani kuma 25 tanasriin jedhe wajjin kuma soddoma ergaaf jechuudha Nullee margina birri warra Dubaay hin barbaannu waan doktorri jedhaniin malee. ayyee hayyee Naa birrii warra Dubaay akka harama itun barbaadu hin taatu. Sosii kaawwan ammoo Giddumaan waan waa nurraa takkitti isin haa barbaachisu, rakkisu doktorri bakka sargii wayii jirra jedhu. Eshi. Mee beeksisa nu dalagaa mucaa keenya obboleessa keenya Muhammad ka jedhamu fi mucattii urjii jedhamtu waliif fuunaa har'a galma bareedaa argitu kana keessatti nu waan DJ dalalluuf dursinee dhufne mee akka uummanni Dubaay biran nu argamee gammachuu mucaa kana nu qoodamu maqaa ruuhaa jaalalaatiin afaan doktoraatiin irra nu darba. Mucaallee sanuu ijoollee safara keetiitti illee kaadha fuudhu. Ijoollee isaati mucaan hadha fuudhu kun intana. Wala ijoollee magara biyya warra asliiti. Eessa biyyi kiyya? Ha? Ciimoodha mucaan abbo. Gosa kaa gosa dhaartaati. Suudee moo? Safarri aanaa kam inni suudeedha? Ciimoo gara suudeeti. Inni kullaadha mucaan. Ijoollee kullaati. Ciimoon suude. Doktor Asli Faaxeen mana madaamii hundi keessanuu deematin hin dhaqaakaa. Jaarsa makiina galmummaa waan fakkaatu wallahi. Tokkoma kana ka Ramadaan asii sargiin bareedaan. Nasri ana hoo yoom nasi mattasira Dubaayii kanatti Hundi keessan deema. Wallahi billahi alaarra Faaxeen mana asii madaamii hundi keessan irraa nafinaa mucaa gandaati. hedduu yoo naa goote malee funyaanirra na dhaani La. Yoomis argin. Mee galmuma amma kinoo har'a kinoo edana. Kinoo laal jama'aalleen kinoo koreen qophaa'aniiranii. Eessa jirti jarri warra mushurraas jira? Jarri illee kinoo asuma keessa jedhanii kinoo laal galma kana fakkaatu wallaahi birrii guddaa gara dirhama 200 baasee qabatee. Eeti antee Maqaa doktor Asliitiin warri Dubaay tokkollee akka manatti namni nama 8,000 jira. Kinoo laal galmoo bichaa waan fakkaatu laal. Ujoollee maqaamni keessan haa fagaatu deema maqaanatti godhaa Mata Nasri anummaanuu Dubaayii masanii sargii godhuu qaba dhugaa rabbi Wallahi kotturra sii deebina yookiin goolii lammaffaa galchi. Mee rabbi sodaadha galmummaan bichaa waan fakkaatu laala. sargii kanaa godha bar DJ'n ammoo A3 multimeediyaadha nuti hojjeta. Meeshaan isin argitan kunniin kenna. Waa hunda DJ isteejii tajaajila hunda walii qabnee kennina. Yoo tanan dalanne namallee maaliif finna sheekaa roobeellee kinoo tama kanatti taffitaffee nu sanaan finne abboo. Sheekaa roobee maaliif burji kaliifaa kee hin baasin Nasri ati sheekaa roobee achi finnaaniin bari Doktor Asliin illee Ustaaz Muhammad Bayaan finnaaniin hedduu gammade beeyta Wallahi waan gaarii waan qalbiin namaa gammadu Ustaaz Muhammad Bayaan Asliin irraa cufuu qabaa wallahi deemuu qaban Ustaaz Muhammad Bayaan hedduu miira keessa galanii wanni jedhanii umraa dhaqaniitiin namni kun nama diinaa guddaa qabu. Isaan keessaallee kanaan dura hojjaasee ture na beekanii.
والله يعني كان اون الرئيس يعني يقول فرتيسه كونو اما اودوما اما سر جرو استاذ كونو فولو كي ينقب ديوت ام منا بريسا اكونتي كي سنا سرقا Hadis sin gaafadhe na دي deebisaa دي بيسيرا كونو ام مسينا بريسا Kota si اكونتي kiamat. Gal si darbebi. Kota si kiamat bos. Karena wadam kubatar, maga na darbite. gargaarsa keessan hin barbaannu. Tare asli ya gama nama tikati to garra na kubatar mule beda haywana tirafa musa na mule kan be waran nasir waran no fedam. Maal godhani. Maal godhani wata. Doktor. Wanti xiqqishu ashmuuriin midhaamin hin tunin fulooti kama malee ashmuuriin xixiqqoote xiqqoomtuni. Oma soo qiddaati beeyta. Dubbiin immoo silaawwan inni laayivii seenee shamama bayaani sa'aatii 24 keessatti deebiin kennuu ture. Miizeen Miizee nama 10. Miizeen bichaan. ishee Shamarri 10 dhiirri 10 maashaallah. guddaadha. Sargiin ammoo sargii shari'aati nashiidaadha. Kan ittiin seenamu. اندانسي جري دفه Badii faateen Dubaay dhuftiiree bakka lama dhiitaa bara. Maafi mushkila dhiichisiisna dhiichisuu barbaannaan jedhe. Gamaa gamanatti addaan kutaa warra shari'aa gamana baasaa warra dhabduu barbaadu gamana baasaa haala غادي fadhiisan. بويتني نول ديب يا استاذ بياني بري قلشيفي Ammoo magalchuu addaa? يوم يقوم Aboo wallaahi ambassaadhaati wallaahi bilaa. Wiixatuma boruu deemee ajbaafatu hin adda jennaan. غنم Asliin garuu hin beeku information nagaan qabu paaspoortii. Kain kuma sadda mishan asli rambe kolla. Asliin information nagaan qabu. Seetu itti dabala asli. Kuma soddoma. Wallahi kuma sadda mishan. Sokai. Soddoma waan nama hin beekne miti nyaata. Isa hammalata maaltu beeku? Maali 25 sorry 25. Sadda mishan inu guyya. Maka ati doktora waan taateef Waan dallaala nyaatani wallahi 25 as shokkaayin wallahi. warra kaayiroo deemuuf jedhu akkuma 25 warra kaayiroo deemuuf ka isin beektan duraanii. Ka warra Dubaay VIP waan ta'eef kuma 30 40. 25. As shokkaayin nyaatani. Salam. Ready Adam. Jirta Nasir. Angis aboo sheekaa roobe Dubaay dhufe dhageettee biree naman. Maali bulti kaliifaa gubbaan baasin haala birrii kuma dhibba sadii baatan dhabdanii. Sargi haadha sargiidha boruba Allahu saalan. Kenoo haala qabbaayin kennallee dhufaniiran ministeerota bicha as guute kenoo. Dubbii himaan kenna haala qabbaayin amaranyaan beekuma doktori. Hambee badii kun dhiyoo kana mataa kufe. Baabaan galgala walaan ture ganama ajandaan nu godhataa bule jedha anillee rafaa ture beeyta asrii kan irree baaqee waan sargii dalagu. Ajandaa nu godhate dhaguyyaa. Kana. Yoo kayrii dalagan sharritti jijjiiranii. Viidiyoon hin jira waan ta'eef irra deebi'aa dhageeffatu Nasrimma. Rakkoon nama namatti himu qabatanii fiiguu bar. Amma rakkoo maali beeyta baaba dhugamaadhaan aslii maaltu jira si fakkaata amma namni kenna. Namni hunduu beeyta waa hundayyuu gingilcha makiyya bicha yaada jedhan miimoori sammuu isaaniiti akka yaaddu barbaadan. HGB yaada. Amma sheekaa roobe ammoo araada. Dhugaa dubbatu doktor asliilleen araada. Amma faaraan eenyu beeyta. Warra waan xixiqqishu garuma lolaatitti yeroo hundi. Garuma wal abdeetitti. DJ ara wada nashida qayyadu. Sheekan jettani qabuudha. Yeroo tokko. Sheeka osoo hin taane sargitu shari'aadha jedhu. Kanaaf warra waan xixiqqishu beeyta dhiibanii gara biraatti jijjiiruu barbaadan. Viidiyoo amma sheekaa rooba edda waraabesan baabaadhaan naa waraabii maxxansiisatu jedheen ofii isaatii waraabii asli na argu jedhee viidiyoo san jecha maaliif yoo san anin taara gizee amma asli nasriin gad jedhee taa'e san an sa'aatii 48 akkas jala hin rafne hirriba gahaan qabu si galee dadhabee taa'aa ture malee viizaa waan hin baasneef saalfatee taa'aa ture tasabtoore asli ante sau lama samman waan asliin faxxaree haasoo bar nama amansiisuuf jecha nasri yoo san ispoosar waan ta'eef gaddee taa'aa ture gizee an beekan. Kunatti kono ishii kunoo birrii kabaase ka biraati maarree. Tikeetti baase kaa viizaa miti. Viizaa na baase. Konfidensi qabu by the way. Asumaanuu ani qorata eekkaa ture hin beekaa. Amma waan irratti. Habibi lukaan nama fuul ispoonsar taane. Ande kan nasin deneste. Asli saa kana keessa jecha Dubaay keessatti. Sinis kan nasin. Saa kana keessa Habibi Dubaay keessatti. Unkaan. Visa san takkitti fu torban tokko ammisa yookiin warraaqna si gale. Egaa roobe karaa hin banamee hin banamne tiraay gochuuf fidde hanga yeroo dhugamu ta'u. Yamiqqanyaa warreen osu. Karaa yeroo kamiyyuu nu banama jedhu haa qabna. Wallaahi
Sheekh Haroobe la Dubaay dimqat no dhugaa sitti hima. Garuu baguma anaaf sillee gaafa duraa rabbi waliin nu fidee akka jennee isaa rabbi san godha. Atillee gaafa duraa dhugaa walitti himuudhaaf caanaati goota inni yuukaan fide dhugaa dubbatuuf you have to credit dhugaa dubbatuuf jecha. Amma rakkoo maali taama? Rakkoo amma sheekaa maali? Ammeenyatti fudhate amma ani beekanu dhooge malee jechuudha viidiyoo dhageeffadhee ture inda niqat akka waan nan beeyne tokko. Akka waan takka waa takka toletti dhoolee tokko gizee akkasitti disrespect nama kunaa doktora illee an takka doktora naan jedheen beeku Nuuma fakkeenya feesbuuka kan kee Asladdiin kan jedhu an doktor kan jedhu tilaxafee wannaa jedhame wallaahi sheeka ወይ ንቀት አስቦ ወይ ክፉ አስቦ አይደለም ጀስት ለጫወታ ድምቀት ነው ሲቀደ አራም ቆሳባ አመሰኒ ነሞተ ቤታ ገራው ፊ በርባደኒ ነሞ ኦፉ በርባደን ቱጅር ዋኑ ፊ በርባደ ወይ አጀንዳ ከበርባደኒ አንዱ ሌሶስ ሼካሮ ቤለ አድለ ፍዴ አድለ ሙሐመድ በያን ለፍዴ ወንቲ ነው ደበለ ሞንተ አንዱ ሌሶስ የመጨረሻ መራባ አናም ፈከኛ ፋሚሊ ቀባ ujolle maati biyya qaba sigale haadha fayyada andu lesos jarayo risan baay'ee fayyadaan Atille ujolle teetiyoota biyya jirtu ergite si fayyada. Kun sagalee yaaliiti. Yes, wama argannu wama qabnu. Sagalee yaalii tokko lama sadii. Nama oolte. Nama fayyadde. Check mic andulesos. Andulesos. Warri mic illee gurra nduruche. Anamma maatii kiyyallee qarqara jedhe garuu. Check mic andulesos. Andulesos. Namichi rakkoo biraa qaba maartichi. Kabala. Check mic andulesos. Maik ante maik makan negeri anjir takitu anama walumaa galatti birrii sheeka roobeeti baasan caalii gammachuu sheeka roobe yoo burji khalifa gubbaa ol ba'utu check mic andulesos ani ye የሙከራ ድምጽ ነው በቃ ተሞክሮ አላቁም በለው የከከተ አይደለም ኤላ check mic check andulesos ሃይ andulesos ተሞክሮ ታሳራ በቃ አለ ሙሽራ ጉዳው የሪ ማይኪንግ ጀመቶ ኮኮራ ምን ሸነ ጋይስ ምን አይነት ነው አላ ወንድ እንደ አዲስ ይደንስያ ዱባይ ከረደምኔ ካኔ በጣበጥ ነው ሬዲ አንጎ ደጄ ታው ባርቲፍ ነው አንille ዶክተር እኔ ማስመተለ በርሲሳ ጀራ ወይ ዱሰርጊ ጎለተኔ ለፉዳኔ ዱባዱ አማላበተ ዱባዱ ዳበተ ነዝሩ and amma dhaabateera jedhi waan haasoftanaasaa baabayyoo ergaa qabaate haasa'u amta check mic andulesos ye የሙከራ ድምጽ ነው አሪያሞ ጋር ዶክተር ጀሪ ጎና check mic check mic andulesos by the way hojjettoonni A3 multimedia oduu waan qoosaaf waan tirkimirkii osoo hin taane hojiirra hagam akka xiyyeeffatan siigalee boosa isaaniillee yoo ta'e Saati nuji ta'uu agarsiisa. Ramadaan yaba onnu godhanyaan keenya akka jala Ramadaan nu galuu qaba. Nasri ne bosa qaba. Only 1 minute bicha. 1 minute wallahi. Ramadaan yaba onnu agalu. Ela asli damse alqabo jiraate. So amenu ma jirate. Oso aguma check mic andulesos sagalee yaalii tokko lama sadii Hala sani kadubata mutate kamanin bala yamma inakare wallahi duga rabbi sittima tokko lama sadii saati saniti video namni waraabana video na warabu kadanda emmo Doktor Asri Kola ama galchera birri andulesos birri me ko godamati gare andulesos galche jira baka de passport baafadhu Allahu Akbar Ahmad ulul hedun agal toy wallahi waanin jedun dabe rabbi zambi Ahmad ki yabsi amil thank you so much Rufat baka demte kamera urate hediktovte galata kenna dagata male isalle numatutti fure umra fajille sponsor tayefi geze aga sodare mbauti tanalle ani tarkambi sheekha roobe kezatti tokko Bakkeena dhifaa jiraan qabnen jiru. Garuu namichatti waan rabbiin akkasii moo jalqanii guyyaan haarafsi. Doktor yaaduma daqiiqa kan tan bu'aa bakka asirra. Amma yaada biti dhiisi namoota gurguddaa yaada bareedaa yoo ta'e rakkoon qabu. Yaadni kenniif bannaa taa dubbatu.
Nasri hedduu galatoomii ani baay'ee si kabajaa baay'ee si jaaladhallee yeroo ammaatti dubbataa jettan namoota baay'eetu gara baay'eetti fudhate malee ani ifatillee cubbuun qabnu innillee cubbuun qabnu sheekaa roobeellee araadaadhaa jedhaatti garuu araadinnatii dhugaa araadaa ta'e asliin araadinnatii kana aslima isillee kafide bakka san adhallee nasri illee miti kafide bakka san doktor asliitu fide kana ifaa galaadha akkanumatti itti bahuu haa baatullee haa waan barbaade hojjechuu baatullee asliitu fide. Durallee sababa kan ta'e asliidha namni ka beekuu qabu ammallee lammaffatti immoo asliin chaalenjii isaaf qopheesse galatoofamuu qaballe nuti kan waraana banneefillee maaliif yoo jenne xiqqoo bakka inni itti maqaa doktoraa sanitti jedheeti miliyoona baay'eetu waamaan waan ta'eef yoo isaanillee isa rakkoon qabu kabajaa qabnallee bakka akkanaa kanatti duu maanoo tana eeggatanii gaariidha. Doktor Asliin sheebaanii osoo hin taane itti dabalanii nama diddamallee fiduu danda'atillee fiduu dandeeta. Nuti sillachuu sin jaalanna la'aadha sin qooduun barbaannu miidiyaa kanarra garuu bakka akkasisanitti maanoo tuqansan irratti ammoo xiqqoo osoo dhoogitanii barbaachisaadha isaanillee jaalannaa morji kaliifaa irratti illee arguu feenallee inni biraa ammoo jiraate waadaa gaaf duraa waliigaltan keessatti akkatti carraa takkatti bicha waadaa gaafa duraa waliigaltan keessatti ani urji kaliifaa korsiisee si agarsiisaa jette ani jette. Amma ammootu viidiyoo kalee waraabde keessatti ammoo finnee jirra nama haganaan finneerraa jette bakka finneerraa fi bakka ani hin fidaa jette san irratti waadaan sun cabe waan ta'eef amma ammootu doktor Aslimatu sin mo'ate. Kabraa fiduu qaba biyyarraa Nasrii kophaa. Kabraa fiduu qabda malee amma doktor Aslimatu sin mo'ate. Bravo jegna Nasriin irra deebi'ee sheeka biraa fiduu qaba. Nama bayaan carraa naa kenna. Anamma ila. Gizeen jirtutti nama tokko miti kudhan illee finna dhugaa isinitti ba amma iqaan hin jiru walki jibuun barbaachisu iqaan hin jiru digalee sheekaa roobeeti miti caammaa sheekaa roobeetu fiduufu kabbaadii ture amma haalli xaybatamaan Dubaay keessa jiru garuu namni Dubaay Nasrii haalli hin jiru haalli kabbaadiidha doktor Dubaay caanaalee kana gizeen jirtutti maal akka hojjennu nullee of beekna anamma kijibee annama kudhanuu fiduu hin danda'a shanuu fiduu hin danda'a zarraaf jechuun barbaadu gaafuma doktora walii gallu sanu haalli